Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, oduu gammachiisaa qabadhee achees isiniif baheeraa. Ani tajaajilaa keessan luba gaaddisaa Xilaahuun jedhama. Waldaan Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo bu'aa bayii baay'ee keessa darbuudhaan kunoo waggaa 5ffaasaa gahee jira. Akkuma beektan waldaan Macaafa Qulqulluu Oromoo afaan kana irratti baay'isee hojjechaa jira. Leenjii gurguddaa qopheessuudhaan, sagantaa gurguddaa qopheessuudhaan Macaafa Qulqulluu raabsaa jira. Akkuma kanaa waltaa irrattis hojjechaa jira. Egaa Waaqayyoo bu'aa bayii baay'ee keessa nu dabarsee kunoo waggaa 5ffaa keenyaan nu ga'ee aarsaa galataa Waaqayyoof dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jira. Sagantaan kun kan inni gaggeeffamu gaafa Sanbata Guddaa sa'aatii 8 kaasee waldaa guutuu wangeelaa karaa walitti gaggeeffama. Wangeela mootummaa Kiristoosiin lallabama. Faarfattoonni garaagaraa dhufanii irratti argamanii Waaqayyoon ol qabnaa. Akkuma kana sagantoota baay'ee irraa baratamutu jira. Kottaa walii wajjin Waaqayyoon waaqessinaa. Dhaamsa kana wal biraan gahaa isiniin jechuu jaallannaa. Namni Waaqayyoof galata aarsaa godhee dhiyeessu Waaqayyoof ulfina kenna waan ta'eef kottaa walii wajjin dhaabbata keessan kana wajjin ta'atii Waaqayyoof ulfina kennaa. Afeerraa keenya biyya keessas biyya ambaas keessumaa Finfinneef naannoo ishee kan jirtan hundumtuu bareeddanii miidhagdanii akka dhuftaniif yaamicha keenya isiniif goonaa. Galgala deebii irratti akka isin rakkanneef kallattii jiru hundumaan illee konkolaataan isiniif qophaa'ee jira. Yaadda konkolaataa isin qabaatinaa. Ulfaadhaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Ulfaadhaa waan dhuftaniif maqaa Gooftaa Yesuus.